deemata. Akkasi alhamdulillah bari guyyaatti aantu rabbi khiyyaaf galanne haa ga'u. Tindisan dubbachuudha bilbila kaf godhanii egaa bilbiluma kanaan maraachani. Barnoota olaanaa barsiisaami. Doktor dubbadhu asli. Qoosaan jirtu bari akadir keenya ustaasa dhaggeeffatu. Eden jira dhiifa mataadha. Amma injiru sagaleen injirtu. Injir. Ima dede akkasitti rabbiidhaaf galanne haa ga'u ka'ee guyyaan sun guyyaa alada bulchaa magaalaa Harar dawwalannee makiinaa nu ergi jenneeni makiinaa fudhannee mana qaadii dhayne yeroo mana qaadii dhaynu biiroon cufaadha sheekha fudhannee biiroon nurraa bani jenneeni niqaa hidhadde yeroo niqaa hidhaddu halkan san nyaatallee hin nyaanne gammachuu keessa gammachuurraa rabbi xiyyaaf suyyuuda bu'e. Namni hoggaani inni himaa tokko argatee rabbiif galata galcha. Wallahi viidiyoo sanarratti hamileen viidiyoo sanarratti inni cabte hamileen akka malee viidiyoo sanarratti inni cabte hamileen jechuudha. Kaaninan suyyuuda rabbiif galata galchee miyyoo tana yaa rabbi kanaa kennite jedhee rabbiif galata galchuuf dhalaadhaaf suyyuude ustaada yeroo jalqabaatiif dhalaadhaaf suyyuude bu'inaan jennee hamilee akka malee inni cabsan. Haa ta'u garuu achirraa suuraan kun deddeemuu eegale. Feesbuuka kanarratti deddeemuu eegale. Akka malee osoo jiru haadha manaa tanallee rabbiin barnoota ishiirraa waa hedduudhaan baree osoo jiru poostii tokko maxxansee jaalalti osoo bifa qabaattee intala warra shawaa fakkaattiin jee suuraa hin maxxansine jeetuman dhiise. Yeroon akkas jiru barreeffama sanirraa as baqqaanaaf miyyoo tanatti dudduuluu eegalan. Ani miyyoo tana wallahi akkanitti maatii siitillee jajjabeessatan yaa booniitish hiyyaadin abshir maatii tanteetillee akka maatii miyyummaan tunu maatii akka meerimte akka isaan jedhanitti maatii teetillee waan isaan barbaadan taanaafi booniitish abshir na jalaa qalbiin cabinii je'eetan miyyoo tana sossobadhee asiin gaafadhee maatillee dubbisanii namoonni dubbisanii ishinillee dubbiftee akkasitti fayyan guyyaa isinii dawwalan haa dhufanii jetteen silaa yeroo na cinaa dhaabbatanii aboo baga rabbi si ijaare naan je'an kanatti maal godhan asiin narratti duulaan kun hundi narratti gaggeeffame jechuudha waan hin taaneen taphatanii deebee wanni dheengadda hamilee akka malee na cabse keessaa suuraa barnoo nama maqallee dha'ullee barbaadu namni hundi wal jalaa sheer godhee hamilee na cabte amma yaa haadha mana tiyyaa na dhiisin jee rabbi suumesodadhu mee mammataan kun sheer na je'e amma of wallaalee akkan godhu of wallaalee tuman bilbiluma kanaa cufee ishittillee hin dawwallee wallahi gadan baatti osoon gabbee kanin sila hadiisa hin beeka garuu haa ta'u dogongoree natti namni edaa maalirraan baradhee namni wahitti yoo itti jabaatte itti hadhoyte malee waa ofi hin najjeesurraan barnoota fuudhan wallahi summa wallahi namni yoo itti hadhoyte malee jaalatee waa illee ofi hin najjeesu dhaggeeffadha hawaasni kiyya warri as jala jirtan taat yoo itti hadhoyte waan keessa turre barnoota keessatti gaafa ganda qaariyaa teenyu gaafa biddeena ganda qaariyaa teenyu sammuun teenya nu jeeqamaattu turte barumsaanis nu jeeqamaa ture kara tokkoon asirratti ijoollee barsiisaa ture gaafa hawaasni sammuu tiyya na jeeqee nama raachuu kana keessatti akka waan jaalaltii miyyoottuun isa maraacheetti miyyoo tanaaf jecha maraate naan jedhee namoonni waan kana hedduu narratti duulaatti turan leelleen hin jira angaruu miyyoof jechallee hin maraanne miyyoof jechallee ofi hin hajjeefne dhaggeeffadha sammuun tiyya na tuqamuu keessa wallahi jechaa fi gochi namni natti raawwatame natti dhagamurraa kan hanke anama dubbii isinitti illee hin dheeressu hawaasa sassafii hawaasa bal'aa miyyoon tun isin malee hin qabdu dhaggeeffadha maatii tahaafi haddara namni sagalee xiyyatan dhageessan amantaa islaamaadha.